Gareen kubbaa miilaa Iraan bu'aa bahii hedduu keessa darbee waancaa addunyaa 2026 irratti taphasaa jalqabaa taphatus ammallee qormaatii biraa namne tapha isaanii jalqabaa Niwuziilaand waliin isteediyoomii Los Angeles irratti taphatan irratti miirri deeggartoota biraa argamee ammallee qormaata isaaniitti ta'ee jira. Tikeetii irratti tartiiba taphaa keessatti taphni kun Iraanii fi Niwuziilaand waliin dirreen ala akkasumas teessoo daawwattootaa irratti garuu falmii Iraanota gidduutti taasifamu ture. Qondaalonni garee kubbaa miilaa Iraan kubbaan miilaa ummatoota gidduutti tokkummaa ka cimsu ta'uu akka qabu irra deddeebiin ibsaa turan. Garuu wayita gareen Iraan waancaa addunyaa kanarratti tapha gulantaa taphatu miirri mul'ate waan tokkummaa isaanii calaqqisiisuu miti. Isteediyoomii Los Angelesiin ala miirri ture gara siyaasaatti geeddarameera. Kumaatamni alaabaa Iraan mirmirsu. Alaabaawwan mirmirfaman keessaa bal'inaan kan mul'atu alaabaa bara warraaqsaa dura ture kan suuraa leencaa fi biiftuu ofirraa qabudha. Kanneen lammummaa Iraanii fi Ameerikaa qaban hedduuf alaabaan kun mallattoo diddaa bulchiinsa Iraan amma aangoorra jiruuti. Fiifaan alaabaan kun mallattoo siyaasaati jechuun isteediyoomii keessa akka hin seenne dhorkeera. Garuu dhorkaan kaa'amus dirree keessattis mul'ateera. Uffata yookiin qomee irrattis tolfatanii kan galan jiru. Dhibbaan kan lakkaa'aman isteediyoomiin alatti hiriira mormii geggeessaniiru. Murtee fiifaa irratti akkasumas gareen biyyaalessaa uummata Iraan caala Rippaabilika Islaamaa kan bakka bu'eedha jechuun mormii dhiheessan. Gareen mullaa garee kiyyaa miti dhaadannoo jedhu dhageessise namni hiriira irra ture tokko. Namni kan biraan ammoo Iraan keessatti jijjiiramni mootummaa haa dhufu jedhe. Akkasumatti gara faaruu alaabaa bara warraaqsaa dura ture faarfachuutti seenan. Sagaleen weelluu fi faaruu alaabaa kun miira dirree keessaa faaruu gootummaa kubbaa miilaa daran geeddare. Isteediyoomii keessatti taphattootaaf deeggarsi taasifamutu mul'ata. Wayita Iraan Niwuziilaandiin durfamuu irraa kaatee walqixa taatu deeggartoonni garee biyyaalessaa Iraan deeggaruudhaan hamilee ta'aniif akkuma isteediyoomii sana keessa jiran kanneen alaabaa sirna durii ka suuraa leencaa fi biiftuu ofirraa qabu ol kaasuun Niwuziilaandiin deeggaranii garee Iraan mormanis isteediyoomii sana keessa turaniiru. Kun immoo garee Iraan irratti dhiibbaa uumeera. Bakka daawwattoonni taa'an irraa alaabaan Iraan ni mul'ata. Fageenyarraa yoo ilaallu waan wal fakkaatan fakkaatu. Garuu wayita itti dhiyaatanii ilaalan adda adda. Kaan isaanii alaabaa mootummaa Rippaabilika Islaamaa Iraan qabatu. Kaan alaabaa duraanii kan leencaa fi biiftuu ofirraa qabu qabatu. Garuu hunduu halluu alaabaa Iraan qabu. Taphattoota Iraan kanatu isaan mudate. Walfalmii Iraaniif Iraan. Lammummaa Iraaniif Ameerikaa ka qabduu fi waggoota 10f US ka jiraatte Samaane haalli jiru akkaan walxaxaadha. Kanan as jiru Iraan deeggaruuf malee mootummaa Iraan deeggaruuf miti jette. Biyya ishee baay'ee yaaduu ka ibsite dubartiin kun wayita faaruun alaabaa Iraan faarfatamu akka imimmaan buustee boosse ibsite. Dubartiin kun akkas jette. Abbaan kiyya as jira. Haati kiyya garuu sababa dhorkaa Pireezidaant Tiraamp kaa'eef gara US imaluu hin dandeenye. Iraan keessatti danqamtee hafte. Yeroo hunda waa'een ishee na yaaddessa. Gara Iraan deemee ishee daawwachuuf ammoo nan sodaadhe jette. Hanga taphichi xumuramutti walfalmiin jiru ifatti mul'ataa ture. Istaadiyoomii keessaa fi istaadiyoomiin alatti siyaasatu kubbaa miilaa caalaa xiyyeeffannaa argate. US fi Iraan jaarsummaa Paakistaaniin waliigaltee waraana dhaabuu isaan dandeessisu waliigaltee wal hubannoorra ga'uu isaanii ilaalchisee miirri bakkee ture. Dirree yookiin isteediyoomii Los Angeles irratti garee taphattoota Iraan birattis mul'ateera. Uffata yookiin qomee suuraa leencaa fi biiftuu ofirraa qabu ka uffate namni Farimaa jedhamu waan amajjii irraa eegalee mudate kubbaa miilaan dagachuu hin dandeenyu. Gareen kun mootummaa Iraan malee uummata Iraan bakka hin bu'u jedha. Taphattoonni Iraan haala kanaan ibsamuutti mufataniiru akka maqaballeessiitti fudhatan. Tapha dura jifataan garee taphattootaa Iraan Mahdii Tareemi taphattoonni isaanii biyya keessattis biyya alaattis uummata Iraan hunda bakka bu'uun taphatu jedhe. Siyaasa kamuu keessaa qooda akka hin qabne ibse. Deeggartoonni gariin yaada kana qabatanii gara isteediyoomii seenan. Puurmaand namni jedhamu Saan Diyeegoo irraa gara Meeksikoo iddoo leenjii garee biyyaalessaa Iraan Tijuwaanaa jedhamutti imale. Dorgommii waancaa addunyaa kanaan dura turan lameen kan Raashiyaa fi Qatar qopheessan irratti argamee daawwateera. Qaamni isaa hundi uffannaa halluu alaabaa Iraaniin faayame namni kun taphattoonni siyaasa keessaa hin qaban yaada jedhu kenne. Taphattoonni kunneen uummata Iraan bakka bu'anii waltajjii addunyaa irratti dhiyaatan. As ga'anii akkamiin as ga'uun akka danda'amuu fi ga'umsa qaban mul'isaniiru. Hariiroo obbolummaa fi duudhaa dhala namaa agarsiisaniiru jechuun garee kana saade. Gareen taphattootaa Iraan sababa bulchiinsi Tiraamp viizaa dhoowwateef bakka silaa Ameerikaa keessa turanii leenjii taasisanii dorgommii geggeessan keessaa bahanii Meeksikoo keessa turuuf dirqamaniiru.
ammas Meeksikoo irraa gara US imaluun tapha isaanii jalqabaa taasisanis qormaati achittis isaan mudateera. Fakkeenyaaf waan isteediyoomii Los Angeles bakka Iraan tapha isaa jalqabaa waancaa addunyaa bara kanaa irratti geggeesse ala waan ture namni jaan arge kubbaa miilaa fi siyaasa adda baasee ilaaluuf guddoo rakkata. Taphattoonni Iraan haala kana hunda rakkoo kana hunda qormaata kana hunda danda'anii taphoota taphatan hunda irratti miira tokkummaa lammiilee Iraan mul'isu agarsiisuu barbaadu. Haa ta'u malee tapha isaanii jalqabaa irratti wanti mul'ate ammallee Iraanota gidduu addaddummaan bal'aan akka jirudha.